jirtu jabaattuun isinin jedha obboleewwan koo hundi keessanuu nagaa fayyaa keessanii wantiin qabadhe isin dhiyaadhe keekidha. Keekii wayii jechuudha akkaataan itti hojjadhee namoonni baruu barbaadanii isa kana jechuudha. Keekiin maaliif viidiyoo kana saffisaan isinii godha jechuudha akkaataa itti dabalu. Inni tokkoffaa hanqulaalii jechuudha. Hanqulaalii karaa kallaataa yoo qabaattan yookiin maashina jechuudha. Isa keessatti naquudhaan sukkaara fi dhiifama asitti viidiyoo irraa hin mure jechuudha. Maaliif akkaataan itti qarrasi baay'ee waan nama dabbaruuf jecha muluu isaan qarrasni jechuudha ol dhaabeti. Okay, akkamittiin isin hima picture illee isiniif hin kaa jechuudha. Killee lamaan fayyadamanii killee lama daqiiqaa 5 yookiin akkas maashinaadhaan jechuudha eega faccaatanii hoomachaa inni gara kireemititti jijjiirama jechuudha. Eeganni kireemititti jijjiirame booda sukkaara vaniiliyaa killee lama jechuudha. Eega akkasii faccaataniin booda daqiiqaa 5 akkasii faccaatanii kallaaxaadhaan jechuudha jalqaba irratti argitanii jirtu jedhee yaada viidiyoo irratti. Isa san fiddanii eegatti naqxanii kaakaawoo ani kaakaawoo fayyadame maaliif biraawuniin keekii biraawunii waan barbaaduuf jechuudha. Kaakaawoo maankaa 2 akkasumas duqeetii burcuqqoo tokko jechuudha. Maaliif viidiyoon saffisaa waan hin jiru jechuudha. Viidiyoo isinitti dheeressuun barbaanne afaan waan isinitti hima. Kaakaawoo isa 2 jechuudha. Hanqulaalii duratti faccisan bakka 2tti qoodee maaliif biraawunii fi adii waan hin barbaaduuf gamanaa fi gamasitti jechuudha. Addaan qoodee tokkotti kaakaawoo hin dabalee tokkotti immoo kaakaawoo hin daballe jechuudha. Haala kana yoo isin tole jechuudha. Yoo mootu namoonni hojjechuu barbaadan yoo jiraatan yoo iddasisin jedhee yoo jaalattanii komentii jalatti na barreessati seeran viidiyoo dheeraa isiniif hin hojjedha jechuudha. Maaliif anis itti yaadetii miti qoome maaliif hin qarrasne jedheeti waan maddasna jedheef jecha kanaan dura hojjedhee baay'ee waan jaalataniif jirre kun jechuudha. So akkana isiniin jedha. Akkatti jechuudha. Oobinii keessa immoo yooniin galchuu OI isaa digirii jechuudha 180 akkuma furniin keessan laafaa ta'e jechuudha. Yoo furniin keessan baay'ee isaa dadhabaa ta'e oobinii jechuudha 200 godhuu ni dandeessu jechuudha. Ani garuu baay'ee waan ooluuf jecha 180 bichaan fayyadamee daqiiqaa 15 keessatti jechuudha. Gubbaa fi jalallee hoguma tokkoon banee jechuudha. Garuu osoo jala bichaa irra bantanii irra filatamaadha. Maaliif ani jarri waan buna dhuguuf na eegaa jiraniif jedhee saffisaan akka daddafuuf jedhee haala kanaan mala kanaan fayyadame. Isin mootu yoo hin muddamin jechuudha jalqaba jalaa odoo geessitanii gubbaadhaan immoo dhuma irratti osoo bantanii irra filatamaadha jechuudha. Garuu akkuma argitan kana waan baay'ee tokko bifa ijatti illee baay'ee bareeda. Haalli san illee yoo nyaatan baay'ee bareeda jechuudha. Haga keekii kan gurguramu gabaadha. Haga binnoo soomana keenyatti dalaganne irra bareeda jechuudha. So akkasii yoo barbaadan buna araboota yoo barbaadan buna biyya keessanii turkish koofii isa jedhamu san akkuma buna keenyatti jechuudha. Isa san fayyadamaa yoo barbaadan niskaaffee waan fedhii keessaniiti yoo barbaadan shaayii waan fedhii keessanii fayyadamuu ni dandeessu. An isaanii fi buna arabootaan danfisee ofii kiyyaa immoo buna Itoophiyaa hin danfifadheen isinin jedha. Isin ka filannoo keessanii filatuu ni dandeessu jechuudha. So haaluma kana yoo isinitti toleetiin hin jedhe akkuma duratti isinin jedhe na gaafadha. Isiniifin hojjedha jechuudha. Maaliif viidiyoon yeroon viidiyoo waraabu baay'ee na hin mijanne jechuudha. So sanumaa fi obboleewwan kiyyaa akkana jajjabeessitanii sheer naaf gootan abdiin isinirraa qaba. So isa kana fakkaataan isinin jedha. Dhugaan nyaata hojjechuu baay'ee tokkoon jaaladha. Sheef osoo ta'e baay'ee natti tola jechuudha. Barumsas barachaan ture dura jechuudha. Ammas biyya gaafan galee akkan baradhu abdiin qaba. So YouTube kee kana sheer gochuudhaan naaf guddisaan isinin jedha. Asuma irratti obboleewwan koo haala kana fakkaataa viidiyoonii haalli nyaannaa itti hojjedhe jechuudha. Baay'ee galatoomaa isinin jedha. So obboleewwan tiyya viidiyoo kana gadhumaa akka daawwattan abdiin isinirraa qaba. Erga daawwattaniin booda immoo yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Erga barreessitaniin booda immoo nu jajjabeessaan isinin jedha. Share subscribe godhuudhaan na bira dhaabbadhaadhaan dhaamsa kooti. Hogguu keekii jechuudha furnii keessa galchitanii hogguu laaltanii takka immoo bantanii qilleensa itti naquu osoo hin ta'in yaa'u daqiiqaa isaa qabdaniiti. Erga akkas gootaniin booda illeedha. Muka wayii yookiin waa wayii fiddanii isa saniin osoo laaltanii jechuudha. Yoo inni jiidha qabaate achuma dhiisanii yoo inni jiidha hin qabaatin haala kanaan jechuudha. Muka waan xinnoo jechuudha istiikii isa jedhaniin saniin
fayyadamuu ni dandeessu. Obboleewwan koo guyyaa gaarii isinii haa ta'u. Viidiyoo kanaan gadhumaa daawwadhaan isiniin jedha. Galatoomaa waan hagammaa sa'aatii keessan irraa aarsaa gootanii warri naaf daawwattanillee baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Turtii gaarii nagahaan isiniin jedha. Itti bohaaraa. So bye bye.